Akkam jirtu wayyaa nageenya kiyyaa balali'ee sinaa dhaqqabu siniin jedha. Har'a ganama viidiyoo obsaa tokkoon arge. Namni inbox na godhee, nama sabboonaa tokkotti inbox na godhee Itoophiyaan Consulate kan Minnesota jiru post godhee obsaa Dr. Obsaa jechuudha. Dr. Obsaa warra wajji guddanne warra wal beeknu jechuudha. Zabana daargee wal beekna. Anyway, yaada isa irraa waa dubbadhan jedhee bahe. Sababaan isaa wanni kun yeroo baay'eef sammuu kiyya keessa ture. Darbeellee yoo laaltanii yoo dhageetan ta'anii maqaa namatti baasuurraa of xiqqeessaa of dhaabaa isiniin jedha. Counter waan hammam akka daameejii qabu haalaalu jechuudha. I guess akka viidiyoon obsaan dubbatetti obsaan uummanni dhaabni hiika warra Itoophiyaa kun jedhu uummata sanyiin duguugaa irra gahee fi gargaarsa barbaannaaf waamicha nu godhanii jedha. Waamicha kanarratti argamee jedhe. Garuu Itoophiyaan Consulate kan Minnesota jiru sun ammoo argitan ta'a maal jedhee baasanii warri ka baasanii walgahii ummata walgahii akka ofii qopheessanitti baasanii jedhan. Mee walgahii kana iyyuu warrummaan qopheesse iyyuu haa jennu. It is not a problem. Ani waan argee tokko keessaa kan asii achiin jedhaa jiran of oolchaa because yaada hedduutu mataa kiyya keessatti walitti natti dhufaa jira. Waa'ee walgahii tokko irratti namni tokko yoo affeerame ni dhaqamoo dhaquun qabu because obsaan achi keessatti waa hedduu dubbatee jira si galee walgahii kamirratti akka affeeramee walgahiin dhaqee. Counsileetiin sun ammoo maaf post godhe mee warri daawwanna asirratti bakka kanarratti naaf daawwadha. Gaafa mana hakimaa dhaqnu doktora tan itti amannee dhaqna yookiin ammoo looyera tokko keezii nu dhaabbadhaa jedhuuni isa itti amannee itti kennine. Ofiillee itti amannee ofiillee itti muuf moo isaan deemuufi. Wanti kana kaasuuf yeroo baay'ee Oromoo keessa waan argee cimcimtaa dubbii kijibaatiin deemu wal shakkisiisu ibaluu bara achitti argee bara ibaluu wajjin suura tokko achi argee jira kanaafuu ibaluu bakki inni jiru hin beekamu. Fakkeenyaaf ani yeroo baay'ee waan akkana waan dhaga'uuf kiyyallee waan dhaga'uuf kana maallee waan dhaga'uuf hin dubbadhaa jira. Fakkeenyaaf mallee deebi'ee waa'ee obsaa wajjin nuti haasofnee jirra. Obsaan kan dubbachuu dhabee fi barii obsaan shakkii qabaa jedhanii achi isallee wajjin haasofnee jirra. Kiyyallee I'm pretty sure gaa'ee waa'ee mamma resolution akkana seenaan bir waan deeggartee. Goobana caalu sabboona dubbata garuu hojiin isaa ammoo hojii ganda keessaati hojii gattuuti. Namni keenya ammoo gargar baasuu hin dandeenye bakka sanitti. Sigalee goobana caalu sabboonummaa hojii sabboonummaa dubbataatiin garuu afaan sabboonummaa dubbataa keessaan hojiin inni godhu ammoo hojii nama qoodee jedhu. So kanaafiyyuu otoo obsaan iyyuu walgahii dhaqe waamamee jedhe obsaan eeganuu ama nu bulchaa nu bakka bu'a jennee achi kenne. Maaliif suuraa tokkoon walgahii tokko dhaqe maaf eenyummaa isaa laalle jenna because anillee waan godhuu deemuu fi otoo walgahii akkasiisa yaamame dhaquu hin dhaqu. Bari yogguu bulchaa ta'an bulchaa dhaabaa ta'ee bulchaa masgiidaa ta'ee bulchaa biyyattii guutuu tokko ta'ee waan tokkotu jira beektane sirbaaf dhaqanii morman dhoffatanii jedhan. Lammata irratti ammoo abjuu sodaatanii fi hirriba malee hin bulanii jedhan. Takka maqaa sodaanneetiin jennamoo lakki maqaan sun waan fe'etti haa ta'u dalagaan keenyaa mul'atudha. So wannan har'as bahee fi dalagaa keenyaa nu madaaluu qabdan immoo oduu ganda keenyaa keessaa guurtanii tiini shakkii namarratti gootan. Waan nagahaa jiruuf kijjima kan kullee waan dubbadhaa jiruuf si galee oduu ganda keessaa guuranii otoo amanam tokko maqaa itti baastan. Hayyee namcaan kun sabboonaadha amma fakkeenyaaf torbee wayiin dura waa'ee masii dubbadhee ture masarat dhaabaa olola oofaa turan. Waan amanuu fi because dalagaan isii san fakkeessuu hin dubbadhee jedhe maali hayyee mucayyoon osoo aartee gamtokkee piipitti galtee opiidoo taate maal taatan
maal gootanii maal taatan maal tokko godhuu hin dandeettan waan tokko godhuu hin dandeenyu sammuu isaatti namaan deemee jira kan garaaf bitame kan jiraatee bitame sammuu isaatti deemaa jira garuu gochi nu goonu maqaan nama balleessinu qubni namatti qabnu nama hammeessaa deema waan hamaadha irratti qabxii kan dubbachuun barbaada kaawunsileet Itoophiyaan maaf achi kaa'ee jedhe waa'ee obsaasan bari miilala wal amantummaan keenya hagam jabduudhame har'a obsaan seenaan sabboontuudha boroo immoo gantuudha no akkas ta'uu hin qabu nama keenya arrabsuu hin qabnu nama keenya suuraa tokkoon eenyummaa isaa koshin ta'uu hin qabu because baay'ee waan hamaadha namni sodaata namni as biyya dubbatu sodaata maa hojjettan har'a nama faarsanii ba'u nama abaaran I don't know maa gootee Oromoon ganama nama faarsii galgala nama abaara akkas ta'uu hin qabnu because akkas taanee jennee dadhabnee of shakkinee sodaadhaan bulchuu hin dandeenyu yoo bulchina taate yoo natti amantane ani isin bakka bu'a jettanii mallaqa natti kennitan hanga yeroon jedhufee filamutti yookiin ammoo walgahiin taa'ee qo'atamee seeraan balleessaadhaan yoo dhufe malee oduu ganda keessaatiin quba namatti qabuun quba walitti qabuun absolutely damaging dha absolutely hamilee namaatiif illee hamaadha akkasirraa of qusadha yeroo baay'ee akkasii gani nama keenya otuma wata akka abbaan hin godhin maqaa namatti baasan gaafa ka inni illee hamilee kutee keessaa bahee jedha sun psychologically damage godha ummata Oromoo ammoo yeroo baay'ee akkuma dubbadhu rakkoon gantuun nu keessa jira gantuu yeroo baay'ee an gantu ittiin dubbattu gantuu yeroo baay'ee gantuun faarsitu sabboonummaa faarsiti ani kan ofii kiyyaan argee jedhe OPDO Minnesota waggaa 27 sabboonaa ofiin ta'aa ture qabeenya ka OPDO natti himtetu jira gaafa biyyatti galee jenne jechuudha namichi kun bara waggaa 27 hojii dalagaa ture naan jedhe so sabbu gantuun akkasi gantuuni waan dhugaa hin dubbattu fakkeessituudha namni keenya gargarsan beektuu qabdani maal godhuu qabdani bakka jedhu irratti ilaala maaf bakka kana deebi'ee dubbachuu barbaada yeroo baay'ee in dhagaa hama beektani ibalullee bare suuraa kana agarte suuraa tokko bare suuraa tokkittitu eenyummaa kan kee kweshinii keessa si kaa'an sabboonummaa Oromummaa tokko bitatee tokko kattiin dhalatee jira sabboonummaa kana ajaa'ibee jedhuun eenyutu isiin Oromoodha inni Oromoo miti ka jedhu Oromummaan bari ilaalcha akkuma naaftanyummaan ilaalcha malee tokko sabboonaa ta'ee faarsee fi leencummaa kan nu dhibee jedhe beektansi galee wata akka hin dalagu sa'aatii tokko jiruu isaarraa fuudhee Oromoof hin kennu doolaara takka fuudhee hin kennu garuu astaa'ii nama biraatitti quba qabee jedha astaa'ii bar seenaan barka hin dubbannee fi waatu jira beekta seenaa dhiyeenya gargartanii ebaluun dhiyeenya kana bara hin dubbatu shakkii akkasiirraa dhiisuu qabna namni dalagaan isaa mul'isuu qaba because akkuma amalaala Itoophiyaan kaawunsileetii walgahii jarri yaamne otoo jarri yaamteellee ana akka ilaalcha kiyyatti obsaan otoo akka kiyyaatti difeensiin isaa otuma walgahii san iyyuu dhaqee obsaan dura bu'aa Oromoo communityiti yoo inni balleessaa qabaatee boordii warraattu gaafatee jira obsaani ganda deemtu tanaantu ka as deemii as hin deemne jechuu qaba ani dhaabaan deema dhaabi kiyya kana keessatti jiraatan jahan dabre kana keessatti gara nama miiliyoona tokkotu dhufee dhaaba kana laalee websaayitii keenya viizit godhe ijoollee 100 meeqatu websaayitii keenya ollaa irratti baalantiir godhee jira birrii doolaara 100 meeqatu irratti bahee jira harkanii guyyaan dalagaa jira so gardeemtuun tokko miidiyaa irratti yookiin feesbuuk irratti baatee tokko jedhe eenyummaan namaa shakkamuu hin qabu dalagaan namaa haa mul'isu maafadhu waa'ee obsaa dubbadha because carraa obsaan banii kana fayyadameetiin namni keenya ilaaluun barbaadee jira because ijoollee asitti dhalatte namni keenya kontekstii ijoolleen dargaggoon illee pretty ijoolleen keenya biyya dhalatte yaaddanii waan beekuufi nam tokko shakkuun duratti hojii isaa ilaalaa jedha hojii isaa maamulisa afaan isaati miti because afaan eenyuyyuu dubbata maaf lekka jedhee miti maak biraa ka dhagee jedhee waan an dubbatu sun ta'e waan an godhu laalee jedha waan an dubbadhu sun ta'e waan an godhu laalee jedha so kanaafuu yaa ilmaan Oromoo kan isin gorsee jiru nam tokko maqaa yoo itti baasnee arrabsinee jenne nam tokko yoo hamilee kunnee jenne yookiin gaddaggoo banee gala akkuma namootii garii jechuu agartan kana yookiin immoo abdiin kuteetiin ani Oromoof yaadaa ture Oromoon hattuunaan jette jedhee ofirraa bahee jira sun ammoo Oromoodhaaf bu'aa hin baasu goobanni nama keessa jira ka afaan dammaa dubbatu kana
Ani ni ijoollee meeqan argee ani nu figee ijoollee meeqan argee jedhee ganda keessa deemanii ijoollee xixiqqoo lafaa dhuftu shakkii dagalchanii hamaanii danqaa ofitti taanee Oromoon wal dhiibuu otoo hin ta'in wal harkisuu irratti baatee jette. Wannan na gammachiisee amma shawuu kalee galgala akka dhiiroo fa'aarratti argee jedhe mannoonni amantaa keenya dubbataa jiru. Yaala political party dubbataa jiru amma dubbataa jiru. That is fallee dhufuuf deemaa jira. Biyyattiin guutuun raafamtee jirti. Namni keenya qalamaa bineensa nyaatamaa jira. Bakka Oromiyaa mara keessatti. Akkuma Sheek Naasir dubbatee jedhee sigalee iyyinee dadhabne. Iyyitanii dadhabdanidha. Kanaafiyyuu maal godhuu qabna? Maal godhuu qabna natti tattaaf. Iyyuu qofa otoo hin ta'in haasawuu social media irratti it is absolutely importantidha. Ijoolleen Twitter irratti campaign godhaa turte suni amazing job. Social media irratti haasaa baatan bareedaadha. Garuu dalagaan keenya achi dabruu qaba. Kanaaf yeroo baay'ee ijaaramis keessatti dubbadhee jira. Torbee dabre kana reflectionaaf walgahii akka ollaa keessatti goonee turre. Ollaa ka gumaachee jedhe nama kumaa oli birrii guddoo ka gumaachee jedhe maaf waan nu amantaniif nullee akkasuma jenneetiin gumaacha kanarratti mallaqa argannisanii fuune kanneen hangamitu hojii kanaa bahee kan bahee keessaa hangamitu bu'aa irra oolee jira. Bu'aan sun ammoo doolaara sanii wal madaala. Lakki yoo waliin madaalle ammoo bara 2021 maal godhuu qabna? Warra nu hayar goonee qaxarrillee finneetiin akka gaafatan goone jirne. Because it is very important if I have garuu yoo isinitti hin hirmaanne walgahii san irratti yoo waamamtanii yeroo afurtu ergamee jedhe imeeliin sun teksiillee ergamee jira yoo walgahii san irratti hin hirmaatin yoo ta'e har'a ammoo deebisanii gaafachuu mirga qabdanii hin qabdan mirga. Because gaafa nu qophoofnee sa'aatii keenya fudhannee udii PowerPoint qopheessinee carraa bannee keessumaa waamnee jedhee deebinee noo. Kuwwan ammoo watakka kee hin goone ganda taa'eetiin bari mallaqa akkanaa guutuu fuutee mallaquma isin kennitanii fi meeqatu naafeetiin du'aa jira. Meeqatu naafeetiin dalagaa Oromoo waaqsi jiraa otoo hin ta'in akkamitti seenaa caccabsaa akkamitti eenyuun eeba aangoorraa buusaa. Hangam ture Jawar irra kagaa ture. Oromoo waan dhugaa dubbannu. Yeroo kana keessatti Oromoon kaabaa kibbaa baaf dhibba qixa gubataa jirti. Kuwwan sigalee sodaatii manatti galee akka hin duuneef afaan qabee kuwwan ammoo lakki du'aa jira jedhee haa dubbateetiin haa baddu malee sigalee Oromoon gubatiinsi Oromiyaa guutuudha. Oromiyaa bira dabreeti Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa gubataa jirti. Yoo falli ka dhufu taate impaayera dulloomtu saniitii fi barana dhufee jedha. Maaliif qixa waan gubataa jirruuf qixa waan bilchaachuu dhabee kitaaba kiyya ka otoon bahin hedduutti hafeechuu waggaa lamaan durba 2019 ka bixee jedhe rakkoon Oromoo tokko ta'e kan hin dubbadhe keessa maal isinitti fakkaate gaafa kun bilchaatu kun dheedhiidha. Gaafa kun bilchaatu ammoo kun gubatee jira keessaa darbee jira ka bilchaa ammas dhufee jira. Jenereeshinii haarawaa ammoo dheedhiidha. Wal bira bilchaachuu hin dandeenye. Sun maal godhan sitti fakkaate ka bilchaate gubateetiin keessaa bahee jira. Because dhiibee umriin isaa itti jaareetiin keessaa dadhabee bahee jira. Dadhabeetiin bahee. Kunniin ammoo information gadaa waan hin qabnee fi hawwii ni qabanii enerjii ni qabanii jechuudha. Fakkiidhaaf amma hiriira badheen gaddaa goonee ilaalle jenna. Ji'a afuriif Oromoon halkanii guyyaa jimaata hiriira bahe. DC doolaara 10,000 dhadhee jenne hoteela baafnee xayyaara baafnee nyaataaf baafnee jenne. Miiliyoona hedduudhaan baasnee jedhe. Mee wanna san keessaa hangamtu bu'aa arganne. Wanni sun bareedaa dafalan shakkiin hangamtu doolaara xiqqaatti doolaara miiliyoona 5 bahe sigalee hiriira addunyaarra goone kan xiqqaa doolaara miiliyoona 5 bahe. Doolaara miiliyoona 5 otoo hambisnee jennee maal godhuu dandeenya? Kanaaf ijaaramu absolutely necessary. Amma torbaan lamaaf walakkaan boodatti gaafa inauguration sagantaa qopheessuuf deemaa jirra. Dhageettanii jirtanii hopefully torbaan kana keessa miidiyaatti dhufnee ni dubbannaa kan jedha. Maaliif waan kana kaasee walitti hidhaa jira? Laala hiriira kalee aariidhaan gubannee baane enerjiin kun beektanii inni hafuura kana yoo baasnu rumii qilleensa kana keessa rumana kana keessa guutee jira. Bu'aa hin qabu. Garuu enerjiin sun compress yoo ta'ee jedhe yoo compress walitti gadi qabamee jedhe humna ta'a. Dhaaba jechuun akkasitti compress ta'uu qaba. Enerjiin keenya ka mallaqaa, ka humnaa, ka yeroo compress yoo ta'ee jedhe qaawwala waa baasee jedha.
qaawwala baasee yookaan hooyi jineetiin hin galla maaltu dhufe maaltu jijjiirame. Mee maaluma dhugumaanii takka lama sadii jennee maal laakka'uu dandeenya ji'a afurirraa kan goone jenne. Hamaa qabaafi miti dhugaa isinitti waan barbaadeef. Kanaaf ijaaramuun bareedaadha. Kanaaf namatti hinaafuu otoo hin ta'in ebalumaa godhee ebalumaa mallaqa argatee otoo hin ta'in atillee godhii jedhe. Because hojii Oromoodhaa miiliyoona otoo hin ta'in biiliyoonatu barbaachisa. Oromoon akka sabaatti biyyatti san keessatti impaayera keessatti Oromoof kan dubbataa jiru as Ameerikaa keessatti Minisoota Oromoo 20,030 kan jirtu keessatti koongiresiin tokko yookiin ammoo ka dubbataa hin jiru. Maaliif qilleensa bittan keessa qorsoodha namni kennu qorsoodha. Piroojeektiin nu godhaa jiru kan qorsoo kan akkamitti odeeffinnaadha. Namni gariinoo piroojeektii nu goonu kan gaadaa keessa taa'ee akkamitti fashalsiisaa. Akkamitti seenaa tana akkamitti obsaa kana suuraa kana argadhe sigalee suuraa telefoona bar isee eebnu naasofte. So Oromoo wannan isin dubbadhuu fi yoo ani natti amantanii jettan yoo walgahii tokko kaawunsila Itoophiyaa wajjin qabaadhee jedhe eegsuu qaba. Moo an akkas taanaaniin isinummaanuu deemaa kaa yoo ani ajajaa keessaniin gadeemu taate yoo tokko abjuu ka argeetiin yookiin ammoo beekumsisaatiin deeme maaliif an deemaarree isin abbaan sun haa deemuu dhaabsa. Yoo karoorri keessan ani asiin bahi gaafa isin jettan kadhaa gaafa isin bu'u jettan kadhaa because an akka dubaratti nagaha akka dubaraatitti namni mannaan gorsina hin jiru namni na ajajna hin jiru. Otoo akka fedhii jiraati otoo akka ajajaa keessaniitiin ka deemu ta'e ani maaf ajaja dhaaba kana irratti dhaaba hangana ga'urratti kan miiliyoonni tokko dhufee ilaalu irratti ka sagalee Oromoo biroota hundee Oromoo alatti qabu keessatti maafi an ajajare. So ilaala namni tokko yoo nama arrabsu kanaaf sheerin godhinaas ni jedha. Because nama arrabsuun laafaadha. Kash labbummaadha. Garuu hojiin ammoo keessattuu hojii waa ijaaruu baay'ee ulfaataadha. Kophaa kiyyaas dhufee ganama yeroo marasiin taasisuu hin danda'a. Garuu yoo waa ijaaraa hin deemne taate yoo namoo tokko lama sadiitti fidan ji'a Ajanda keessatti ijoollee dhibbaa hedduutu ollaa keessatti baalantiir godhe karaa barumsaatti adda addaa walitti dhufee jechuudha. Ijoolleen tun baalantiir goote kariin keessa deemtee jirti jiruu ofiitti deebitee jirti. Har'a walgahii yoo hamnu nama kumaaf wayii keessaa kan warra mallaqa nu kenne keessaa nama xiqqatu dhufee jedhe. Sun ammoo hanqina. Maa hojjetan marii irratti akkamitti walgahii keenya xiqqeessine xiqqoo sana ammoo waan barbaachistee bakka goona. Mee amma ji'ootan laman dabre kana keessatti waldaa kamtu walgahee jira. Mee amma ji'ootan torbana afran dabre kana keessatti waldaa hagamittu karoorri isaa akka 2021 maalidha kan jedhiitiin kaaffate. Because karooraan yoo kan hin deemne taate yaa Oromooti jedha. Har'allee ni iyya umriin keenya jaaraa ni dadhabaa keessaa bahee jiruu kiyyatti fufee jira. Obboleettiin yommuu ta'u umrii waggaa 10 naa gadi waggaa 20 naa gadi bakka ani waggaa 10 hadha jalqabni jalqabdi taatee jabaattee geetti umrii gaafa 35 geetti jette isinis hin dadhabdi keessaa baatee jette. Akkas ta'uun qabu akka akkasiin taane institution ijaaraa jira. Institution kana keessatti immoo yoo of agartan koota itti maadha yookaan ammoo kabiraa ijaara kabiraati nuun deema because dalagaan keenya tun eenyummaa keenya himuu qaba afaaniin miti. Afaaniin anfaarsituu ta'e dalagaan keenya bu'aan buufne mul'isuu qaba. Kaama duratti tuqee bira dabre gaafa inauguration gaafa pirezidantiin Ameerikaa akka kuuf deemu jechuudha. Pirezidentummaa fudhachuuf deemu kana keessatti sagantaa kana qopheessinee jira. Sagantaa kana strategically adii waan adda addaa mallaqa doolaar hedduutti baasnee qopheessinee jira. Staakkiin Oromoo projektii jedhu warri hirmaannaa torbaan dabree reflection irratti dhuftan dhageettan ta'a warra dhagahaniif ammoo miidiyaa irratti dhufnee naasofnee jenna. Bilboordii lama binnee jenna. As Washington DC because gaafa warri kun dhufee jedhu achirratti iyyinuuni Oromoo qofaanii warra Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in akka addunyaan nu agartuuf iyyaa baane ji'a afuriif. Ji'a afuran iyyine kana keessatti waggaa dabre keessatti addunyaan meeqatu nu dhagahee jedhe. Dhagahuu qofa otoo hin ta'in wanti awwala baasne sun ammoo achitti akka hafteetiin bal'ataa deemtu barbaanna. Sigalee achi dhoofnee takkitti iyyinee lallabnee gallee ciisoo otoo hin ta'in lallabeessa yoo namni 99 irraa deemee tokko hafese tokkittiin sun tokkoon qonnee akkamitti bal'isnaa jedhaa jira. Kanaafuu inauguration warroonni naannoo DC jirtan keessattuu dargaggoo isweetarii furdaa kana I think when Martin Torban can case any behavior, Swateri Fuda Ganakan order good ajra. Hati order good ajra. Specifically when square
SP Square mamaan fijaan kanallee ka namni ittiin telefoonaan kaasee information kan website adda website tokko information hidhamtootaa fi waan adda addaa irratti ka focus godhu ka Jawar irratti focus godhu because hidhamtoota Jawar yoo dubbannu bakka kanarratti na baafadha Jawar yoo jennu hidhamtoota Oromoo mara jechuu keenya Jawar mataa isaatti miti because Oromoo kumaatamatu dhame jedha Oromoo stop kiinoo jennu nam tokko qofaa miti Hacaalu qofaa miti sigalee hacaalu dhibbatu ajjeesame hacaalu kumatu ajjeesame yeroo gabaabaa kana keessatti kali guyyaa makalee kana keessatti wallaqa keessatti nama 10 ajjeefame nama 10 nama rabbiin kadhatuuf deemaa jirutu ajjeefame jedhe kan hin beekamu duuti kuni asitti movement because media irra dhageettanii OMN irra dhageettanii keelloo irra dhageettanii media irra dhageettanii jirta ansanitti sinima movement kan ansanitti mu barbaade jedhe yaa obboleeyyantii wal cabsuu irraa dhaabuu qabna because wal cabsitanii yoo jettanii manatti gallee ciisna jechuudha lamma tarratti immoo sagantaa yoo isin affeerre sagantaa kan irratti hirmaachuun barbaachisaadha because baay'isneet yaam nuti akka dhaabatti already waan waggaa tokko baasnee jira waan waggaa tokko keessaa immoo fakkeenya kan jalqabaa ji'a tokko irratti gaafa inauguration kan bakka lamatti sagantaa qopheessinee jira sagantaa kan bakka mul'ata qabu jennu irratti itti qo'annaa itti godhameetiin goonee jira kanarratti immoo hirmaan keessa barbaachisaadha warra Oromoo community ka DC jiru dargaggoonni Oromoo ka DC jiru kanneen irratti ollaa jira deemtanii ollaa Facebookin kenna kan itti maxxanfamu kiyyotoon ta'in ka dhaabaa jiratti ollaa Oromoo jedha ollaa Oromoo akka afaan Oromootiin barreeffamu Facebook ollaa Oromoo jedha deema laalaa jedha irratti hirmaadha duuba teenyee harkuma qabannee eenyutu dhufee eenyu taafee gaafa namni baay'atee jenne dhaqee kijibaaf beekta kijibaaf namni kenna gaafa namni baay'een dhaqee jedhu laayina qabannee dhaqee jenna gaafa namni dhaqne ammoo callisnee teenneetiin taasifnee akka amaaritti akkasii miti ka ta'uu qabu yaalmaadhu wanni tokko yoo itti amanne dhaqaatiin jedha qarqaaraatiin jedha beekumsa hedduutu nu hanqatee jira mara beeknaafi miti hanga beeknu gumaacha goonaaf deemaa jira hanga beeknu gumaacha godhaaf kanarratti ammoo isin beekumsa yoo qabaattan because nullee ilma namaati nullee nu kaffalamaan jiru dhugaa isinitti dubbannee jenne because jiruu keenya hold goone qabsoo kan yeroo gabaabaa kana keessatti yookii haa bannu yookii haa jiraannu akka Oromootti jenneeti dhiibbaa godhaa jira kana keessatti ammoo hirmaannaan keessan barbaachisaadha warroo yabbijoota addu'a hedduu keessa jirtan yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo gabaabaa keessatti yeroo birraallee nama haa argachuuf deemaa jira already laabii wajjin akka dalagaa haasaa jirru ji'a tokkoof at least quba qabdan amma specifically Europe illee because akkuma agartanii Europe interesting Itoophiyaa irraa qabdu Ameerikaa irra guddaadha maaf yoo jettanii baqattoota sodaatan Oromoof yaadanii otoo hin ta'in nama gurraachaaf yaadanii otoo hin ta'in baqattoonni akka biyya jaraan dhufne barbaadan kana sababannee akka sababa biraatiin dubbatan halaala irratti manatti gallee gaaf dubbii oo'ite qofa as bahuu otoo hin ta'in gaaf dubbiin oo'ite jette si galee gariin beektaa paartii sirbaaf deemaa beektaa ijoollee wal geettee fi yookiin namni wal geettee dhaqaa jira akkas ta'uu hin qabu qabsoo kana yoo seenne taate seennee dalagna yookaan ammoo cal'isnee duuba teennee fi ammoo irraanfanne jechuu miti namoonni akkasii akka dhibbaatamaan kumaatamaan jirtan shakkii hin qabu kanas keessa isin gorsuu barbaade yaada obsaatii walitti qabateetiin nama arrabsuu irratti eenyummaa namaa irratti akka irraa of xiqqeessitanii maayyoo jettanii yoo nam tokko aarii giifaappi godhee jedhee wanni gootan jiru Oromootu dhabe beekaa akka obsaa dhabuu jechuun Oromoo baay'ee rakkoodha Oromoo ani jiruu kan koo guutuu yennaa dargaggummaa irraa jalqabee haayiskuulii irraa jalqabeetti Oromoo community keessan dalagaa ture haayiskuulii akkuma eebbifame jalqabee Oromoo community Chicaagoo keessatti dalagaa ture achittan guddadhee asumatti jaaraa jira maaliif isinitti fakkaate argee jira walgahii Oromoo ani kan hin dhaqin jiru bara maraa walgahiin Oromoo ni jalqabamaa hin dhumu at least ka community ani community Europe illee dhaqee jira Canada illee dhaqee jira warra Australia illee atti waliin haasa'ee jira isigalee walgahiin Oromoo ni jalqabu kanaaf institution kan murtii qabu kan yeroo deemu barbaachisaadha kana irratti ammoo beektoonni Oromoo nuti hunda beeknaafi miti nuti mallaqa illee gahaa qabnaafi miti hanga qabnu godhaa jirra isin ammoo warri ala jirtanii ala teettanii qabatanii daalootu hin ta'in koottaa keenyatti hirmaadha keessaanitti hirmaadha kanatti hirmaadha Oromoo hedduu qabanii wal sagaaluu dhiisaa warroonni ganda keessa deemanii maqaa namatti balleessan suuraa tokkoon laala kaawunsileetiin Itoophiyaa walgahiisa otoo inni nu qopheesse maxxansee jedhe maaf maxxansee jedhe hin beeka Oromoon si galee Oromoo suuraa tokkotu gahaa si galee eenyummaa kan kee mataa gasi gargalchanii si arrabsuuf suuraa tokkotu gahee jira suuraan tokko si galee otoo walgahii tokko irratti maan kun ammoo dogongora yookiin akka bulchaatti akka liidarii tokkotti anam akka ollaa tokkotti waan godhuuf deemaa jiru boordii kanatti ni jira waan godhaa jiru sun ammoo miidiyaa irratti yoo bahee jedhee ka beekuu qabdanii akka dhaabaa tokkotti ani dhaaba san bakka bu'ee murteessee jira murtiin kuni
نوتا أرمون ننت أجل نجر يو أرمون والجهيتي لكن مرتين كن أرمون ما تجن كأرمون ربيكي فلفل نوفين تقو يروم رجو جروه تكو سجلي مكباتي إيجي وفي أسبيس تندبته كيساني ملك مكان خفوني في أكوان ملك وفي كنني في جران جرا جوبتي إجولة بيجارة الألتة جرين جرا بيمكانات بروم سجودها كبات مالي إلى سجودها كبان لمن جرين بيتني دكتور ما ورقة كبا جرو تقول مالي إلى أشل عليه دبشو إلى لون كب لمن جرين ما كم بيتن بيكم سي وزدميني ورقة متي سي PhD كبات في متي مالي أورموني PhD ميكاتو جراس بيجن دابولي أورمون كوجا أمريكي يبوتو أمريكا كانت ألتني ميكاتو جرا هجان ألت دي أمريكا كانت جرا دابولين سنين مال جو أجرني يرو أورمون برباد جرا يرو أورمون رؤين تجرا بتجد بروا كمي أوفيسا كمي كونغرسيا كمي منامري كيو إني تيكن همان بساجرا هنگام قول أماجرا هنگ بري أنا ما PhD لما كابومتي هنگام كابو هنگام بيكورا وانا نتأمني في نقول أجرا كان تقول أفهمه أوفيسا تقول أبي في ميكاتو نافيتين دوئتيني يجولي سمونا تاجرا because أنا كان ندبر في كان أبسان دبت أرانا بني جدا يا أورمو كبيكو قبضني فلان مبتسو قبضني نمتكو نات يوجدني أكو دكتور بيري يتني أسين سو كوبي لك أتشيمتي أسيو سنجر الدكتور أمنتي فرد ما بيكو إساتو دكتورك إساتو براتيتي إنجرا سو دكتور أتيتيني دكتور لك دكتور أسيمتي أسين أركوب جتشون لنيت سيجالي أكون برسيس على سيجالي برو مسافة الأتي لك برسيس كنامتي كنا جتشون هندنيت جو أبتوك بكبونا تاتي نتي أمانو قبضن جو نتي أمو كراسر إسني على باين تالا أفوتي نتي دبتشو قبضن يو كان أمو أبلي ميكا PhD ميكا هجيجن دكيسا كدلجيجو وقا ديكدام وقا صدام أسيتي مكا أورموتين أورمو جتشون بيزنس تأجرا بيزنس أورمو كوني جروت الأبيتيني كرارتي كراج فاتين دو أجرا كون أمو سبونو مالان بيجي نسا كماتما الله كامجرا سبونا جتيني أفان دماتيني ورقا بريسين سوان بيكو في بريسي بريسي جرا دبين تينا چيتول ملت revolution بيجوني قبل ما جرى باتي تكون يو دكتوران كباتين جرت تكون يو PhD كباتين جرت قطي بولات أم باتي جت والروت مبرتنين باتي جت ترك قدام سو قبسون تينا قبسون رمو أشتي ديبيو كبت أبال لفا جولين أشنا نوسني فالماتو كمان بيسومو كمان naaf gala ani because biyya lewaan qunnamtii qabu fi akka karaa isin itti kenninuuf nu gaafatanii jiran ka beekamuu qabu ilmi arsii naannoo ilmi arsiirraa dubbatu qaba ilmi harargeerraa dubbatu qaba walitti dhufnee biyya teenya bilisoomsina malee tokko taa'ee harka marateetiin eega inni bilisoomsee du'ee sanyiin isaa itti badde asitti dhufeetiin asitti si bilisoomsuu hin danda'u gabrummaa kanallee كأما ديما جرو أرومو هند كجوبا جرو إثيوبيا هند كجوبا جرو أنا كلا شكوتي this is the best time جدي لا ما لسني فكاتي كانسريني الدنيا كان لا أكبوت جرو كيسا أكون همان كانسري لا يربع إنا دبل ما في كانسرينا ما تبيتني كانسري أثون أرجين كأمو كان كي كانت تستقر جلسنا كانسري أرومو كيسا كجرو كنا في أسي أتشك أود الدم نجن وقع بركول سجل جهة مرة الكبي وقطر باتما في نمك أبصوفنا نمني كينيا نمدوا كماتما ندوا أكيد تنيجرتا in fact أما برنا نمني كينيا يودو ورقام بالريساجر فيسبوك يرتجر بركول سجل جاتما كيسة ترباتم سديتما كيسة ورونا كبيرة كينيا يودو ميتي مكان جرا ميتي كابرين جرا ميتي سينان جرا أبيروتا كينيا إيسيتي يجولي وقاشني هتادو تجتة إن فا يولي سمكان يجولي إيجارن عن جوار وجه تأتي هيرو ديمني أشتي جولي تيجي أفرط دوين أنجراني أو روكي ستجيه أنجر ني جولي سو إنه مكاجرا إنه تمكاجرا يا رتيجلا سكلي إنقد تربان ما لما ندرتي نموت أما تكل كذا تدواني هركبها إنه رمود أجنا ميتي مكانجرا ميتي سينانجرا so point in as ninja بربادي هوي قدرتو تونتين دلقام يسوق أمنا هنا فا envious هنا فا كوفي هندلقني
ofii ammoo digrii illee qabaatan gariin ammoo dhageettii uummataallee qaban namni biraa dalageef kan garaan gubee jedhu because yoon inni gubadhee dadhabee jedhee wanti an godhu dhiisee jira Ameerikaa jiraadhaa akka tasaa ta'eetiin jiruma kiyyatti fufee jira jechuudha because na oolchu na bulchu wanni kun so namni keenya ka beekuu qabu warroota akkasitti summii uummata keenya keessa gadhiiseetiin suurama tokko argee fi eenyummaa namaa shakkisiisu kanarraa of fageessuu qabdan. Wanna akkasii sharing godhina. Wanna akkasii namatti illee hin ergina. Ani mana kanatti ergee nama sabboonaadha. Shaak ta'eetiin ani ammoo obsaa nama waliin guddannee beekuuf otoo hin ta'in dalagaan isaa hin dubbata. Dalagaan isaa hin dubbata siigalee ani dalagaa isaa ilaala malee obsaan suuraa hin hojjin qinoo because aniyyuu otoo walgahiin tokko jiraate. Walgahii tokko amma Septemberii keessa ka deeme warra Amaaraa affeerree turre. Akka tilmaataniif jaalalaa fi miti sometimes beekni leadership yeroo jiraatan leadershipin beekta meeqatu nama arrabsaa jiraata meeqatu maqaa namatti baasan jira kanaaf chattisteet maan deemte jetta so kanaaf iyyuu gorsi guddaan yoo isin jiraate carraa kana fudhadhee kan jiraate dubbadhoo jiraate inaugurationatti gaafa inaugurationatti sagantaa qopheessinee jirra billboardii lamallee binnee waa hedduu dubbannee jirra yoo already emailii keenya argataa hin jiraanne taate email keenya irratti sign up godhaa information argadna. Yoo dhaaba wayii keessa hin jiraatin taatan asirratti nama 613 nu ilaalaa jira yeroo kanatti. 600 kana keessa meeqa keessantuu email keenya torbaan argataa jira. Meeqa keessantuu dhaaba wayii jala jirtan dhaaba Oromoo community ta'ee dhaabuma ta'e haa ta'u because it's necessary dha. Yaa obboleeyyan kiyya necessary dha. Independence jenni akkanatti odeessa sigilee anama Twitterii irratti nama 30 fi wayitu follow na go'a Twitterii irratti dhiyeenya kana Twitterii irra jira baay'ee Facebook irratti Facebook yamma gaacaaluun du'e as badadhee jedhe kaarama kan irratti nama 50 follow na godhee jira maqaa kiyyaa nama hedduutu baafatee jira nama hedduutu baafatee na fakkaatee nama arrabsee jira maafi kanneen kaasinitti fakkaatee nama 50 kana keessa 50 kunniin iyyuu ollatti follower ta'uu qaban. 50 kana keessa namni 1,000 olla memberii ta'uu qabdan. $3 jaatti. Is very very important. Information argattanii lammata ammoo nullee akka waan itti deemnu kana miidiyaa irratti odeessuu qofa kan hin dandeenye keessaa isin dubbannu jira. Isin dubbannutu jira. Kan ammoo ala dhaabbannee halaala qofa sigili iyyuutu hin ta'in ijaaradha kadiiroodhaaf arreesiyoon goonu. Nama 100 laala namni waa kennu ammoo laakofsa maaxiqqaadha. Waa godhuu qabdan yaa dhiirotiyya. Facebook irratti dhaqaa memberii ta'a. $3 kafala memberii ta'a. Yookaan ammoo kafirii weekly update erginee jenna. Weekly press release baasnee jenna. Information baaftanii qabatanii amma kun waggaan haaraa dhufee jira. Nuti waa waggaa tokko guutuu baasnu already findee jira. Baajeta illee itti baasnee jira. Baajeta kana keessaallee yeroo gabaabaa kana keessatti wanti akkana argamu qabu argamne immoo mallaqa kan barbaachisitti baasnee jira. Kanneen ammoo galmaan gahuu fi hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Hirmaannaan keessan ammoo gaafa balaan ba'e tokko gaafa wanti dabre tokko iyyuu hin dandeettan. Because amma fakkeenyaaf resolution haaraa akka ba'uuf deemuun beektan. Resolution kana keessatti meeqa keessantu kongireesii keessan qunnamtanii jirtan. Mee fakkeenyaaf resolution hamaan tokko haa dhufe. Si qabanii dadhaban kijibduu ganda keessa beektan kijibdoota ganda keessa qabanii dadhaban sigalee resolution kan afoo dhaabbannaa kalee otoo hin bahin eessa turte. Kalee otoo hin bahin kongireesii kan kee dubbistee jirta. Waan hin dandeenye ammoo waan hin beekne ammoo maaf dubbattee jette. Maaf mataa nama zoorsitee jette. Mataa nama micciirtee hin jedhini. Kanaafiyyuu gorsa akkanaa karoora akkanaa akka waliin deemnuu fi akka waliin dalagnuuf hedduu isin affeereen jedha. Ollaa irratti ammallee deebi'ee ollaa irratti memberii ta'a. Ollaan dhaabbatee Oromoon qabdu keessaa tokko ollaa qofaa miti. Dhaabbatee san keessaa memberii 3,000 ol qabna. Akkasumas warra memberii mallaqaan paid memberii illee hin qabna. Followerii illee hin qabna. Kanneen keessatti immoo Oromoon 30,40 tumsataa jira. 20,30 argachuu barbaanna. We want to know that because gaafa ummata kan argannee jenne mootummaa Ameerikaa nu ittiin dhan ofii nutti dhufee jira.
hadhaaf illee miti dhiiroo. Waggaa kudhanii hadhaa kaayyoon kenna dhaabbileen kuni waa'ee Itoophiyaa jiraattee dhaabattee waa'ee Oromoo irratti akka poolisii change godhu barbaanne jenna. Wanna hadha goonee galleeraaf nuuf miti. Continuously godhuu qabna. Dalagaan keenya continuously ta'uu qaba. Ani jaarii keessaa du'ee obboleeyyan xixiqqoon hadha lafaa dhuftu maybe garaa hadhaa keessaa reebbaatu waggaa 20 hadhaa dhuftee sirreessitee ajandaa Oromoo eegsisuu qabdi. Eenyummaa Oromoo eegsisuu qabdi. Sobboonaan tokko ol ka'ee tokko gadi go'an jiru. Oromoo si galee warroota maqaa namaa balleessu, warroota quba namatti qabu shakkii isin irra uumu, warroota kanneen irraa fagaadha. Warroota maqaa namatti baasu suuraa tokkoota kanneen sheer hin godhinaa fi isin ammoo akka nam tokkootitti dhaaba kam keessa jira jedhaaf gaafadha. Dhaaba kam keessa jira? Yaada kamiin deemaa jira? Eenyuun deemaa jira? Nama deemaa jiru sun ammoo si galee yaada isaa because bulchaan beekta lama ta'uu hin danda'u yeroo tokkuma ta'uu qaba. Gaafni dadhabee jedhamu irraa buusuu qabna because kaayyoo san gariin hin geenne. Now folcha I hope waan tokko isin dhiiseen jedha. Barana I'll try to be more active at least because ijaaramis gahaa goonee jirra. At least adeemsa ani jiraadhee dhabaadhee ollaan akka itti fufutti confidence irra jirra. Anamma ollatti ijaaraminsa goone keessatti ofii fotoon ta'ini akka Oromoof ta'utti ani jiraadhee dhabaadhee dhaabni kuni itti fufee jira. Barruuleen adda addaan katabamee jira jechuudha. Amma fookasiin kiyya waan ji'a jahan kun is very crucial, very crucial. Akkuma jenne karaa dippiloomaasii TPLF dhiifama. Warri Tigree lafa nuqunnee sirreessine dhufaniitiin amma yeroo gabaabaa keessatti addunyaan dhageetti. Addunyaan dubbataafii jirti. Garuu Oromootti quba qabaa jiru because waan dalagne waan isin dalagdan jechuudha. Nu jennu akka nuti qaama keessaa tokkoof isin jedhaa jira. Nu qofa jechuu otoo hin ta'in waan dalagne kanaaf dhageetti hedduu argatee jira. Mootummaa addunyaa biratti namni kun albaanii dubbatan seera warraati beektaa albaanii ol bahaniitiin mootummaan tokko akkana jedhamu mootummaan fe'illee yoo ta'e jedhama. Keessaan ammoo hin taatu yeroon kan kee dabre jira bu'i jedhanii ni jira. Hunnaan namichi kun ammoo nama hunnaan buufu fakkaata malee nama akkanaan bu'u miti. Hunnaan ammoo ka buusu Oromoodha. Hunnaan ammoo ka buusu sabaaf sablammii Itoophiyaati. Beekaadhaanii saboota adda addaa akka warra Somaalee garii waan jirri barbaadan kennee fi akka ce'u barbaadee jedhama. In ta'uu filannoon kun in ta'uu akkana jenneen strategically deemuu qabna. Filannoon kun in ta'uu maaltu ta'uu qaba? Yoo filannoon kun itti fufu Oromoon maal godhuu qabdi? Filannoon kun yoo inni injifatu maaltu ta'uu qaba? Calculate. Oromoonni beektonni ammoo Oromoon beekaa baay'ee qaba. Bakka hedduu jira. Yurooppii Oromiyaa keessa kan lakkoofsan qabnetu jira. Warroonni sunniin ammoo maaloo kadhaan kiyya maaloo dhaaba tokkotti himaadha. Dhaaba tokkotti galaa jedha. Yes kophaa keessan deemu independence bareedaadha. Garuu dhaaba malee gargaaruu hin dandeenyu. Hangoomallee yoo fiinnee jenne hangoomallee fiinnee dhaaba keessa jiraachuu qabda. It's a basic ilmi namaa nyaatu malee hin jiraatu. So dhaaba keessa jiraachuu qabdanii affeeraan kee guddaan dhaaba keessatti himaadha. Warri biyya Middle East fi biyyoota Afrikaa adda addaa keessa jirtan kan qunnamaa jirtan ammallee qunnamaa jirtanii hedduu dhiifama keessaniif hin deebisne. Hopefully bara kanarratti I'm gonna be more active yaada keessanii fi akkamitti gurmooftanii waa godhuu dandeettan kan jirurratti. Yeroo mara gurmooftanii gurmaa'uu qabna. Sigalee gurmoofni rakkoo naannoo keenya amma fakkeenyaaf guyyaa lamaan dura guyyaa gaaraa irratti waa'ee gujii dubbadheen ture. Waa'ee gujii irratti waggaa tokkoof halkan dura gujii mana wajjin gubaa turan. Seenaa warra gujii ammoo nama waan dhabneef yoo dhugaa isinitti himnee jenneen namni hin dhabnee jenna. Completely hin dhabnee jennee dhalataa gujii ka goobana hin ta'ine reefumorraa akka katabamu hin dhabnee jenna. Mee kamtu bosona adda addaa keessatti namni keenya du'aa jira. Mee kam dhagahaa jirra. So wanni nu godhuu barbaannu yoo ta'e qaatee jedhee barroota kanneen seenaa jala katabuu qaba. Kanneeniif ammoo isin ambaasaadoroonni kanaafiyyuu akkas godhaa isin jira. Naaf folcha waggaa haarawaa yaada haarawaa fi adeemsa haarawaan qophaa'aa isin jira galatooma.